أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أما برنوني كي يهيك قرآن سورة أعراف آية ميكا فرجر إبا صدم مرة متي آية إبا صدم تربة أنقل إبا فرتمي سديد تديم. أما سينا فرعوناتي في سينا نبي الله موسى. إيجا نبي الله موسى فرعونان سينا إيرا وجني ديماني ومرت قايسان في النان ربين ديم جدي أكست بحر هيما قولي في ربين وليسان نيجي دبر فتن دبرن بره كناف ربي ما جد واي مالي أوديسو ديماس كيست مو إيجا أجي بحر ردا ورباني ديماني بودا يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام. واللالتو ور بني إسرائيل الراتا وان إسان دي جدن إيجا جي دبر فتن يرو بحر بره دبر فتن آية ربي دنديتي ربي هندا يو إيجا أرغني بودا وجاوزنا ببني إسرائيل جد ربين ندبر فن بني إسرائيلاتي ندربني بني إسرائيل هجي إساني هندا همو ديما وجاوزنا ندربني نتركم فن بني إسرائيلاتين البحر بحر فأتوا ندفن يرو دربا على قوم أمة تقرت ندفن يعكفون فأتوا ندفن قسم دربو في الأنور دفن متوهرت يعكفون كتتان على أسنام لهم تابوت إسانيف جبرتي سنم إسانيف تهي تقرتي تاء جرن كان تتان قالوا يا موسى نجد يا موسى أما قريب مفسر توتا كجدن gosa kan'aaniyyiin irraa taate tokko jedhan gosattiin sun ummanni sun qawmun yaakufuuna ka jedhan suni ummanni sun kan'aaniyyoota gosa kan'aaniyyoota akkasuma lukamillee warri jedhan jira musaasirtoota irraa kana akkasuma alaa asnaamin lahum sanama isaaniif tahe tokko irratti kan taa'an mufassirtoonni kanas hogguu dubbatanuu sanama wahii suuraa loonii irratti horii irratti kan gabbaramu sanarra kan ta'an yeroo sana keessatti suuraa horiitiin suuraa loolii jibichaa irratti waa gabbaramu baay'ina kana akkasitti maal jedhan qaaluu yaa Muusaa jedhan yaa Muusaa ij'al lanaa meenuuf godhi ilaahan gabbaramaa xixiqqoommoo kamaa lahum aaliha akkuma isaan kanaaf gabbaramaan jirutti akkuma isaan kanaaf gabbaramaan jirutti mee gabbaramaa wahii nuuf godhi jedhan subhaanallah qaala ni jedhe innakum isin bar qawmun tajhaluun ummata gadigaloo bar ummata wallaaloodha jedheen kan guddina rabbii wallaaltan shariika irraa fakkaataa irraa akka rabbiin qulqulluu ta'e si ummata wallaaloodha jedhe maaliif hundi gaa qulqulluu miti hundi imaanni guutuu miti waan ta'eef gariidha hundas miti as keessatti kan jedhe hundas miti gariidha malee hundas miti jechuudha. Inna haa'ulaa'i bar ummanni kun jedhe ummanni gara isaanii ilaaltanii akka isaan hojjettan ni hojjennaa jettanii yaaddan kun mutabbarun ummata halaakamaadha bar maa hum fiihi wanni isaan keessa jiru kun waan halaakaati gabbartiin isaan gabbaruu jiran taabota gabbaruu jiran kun ummata halaakamaadha jedheen وباطل نكسم بدا ما كانوا يعملون ونسان كان هجتشو جيران كون بدا إن هؤلاء بر أمنكم متبر
halaakamaadha maa hum fi wanni isaan keessa jiru kun wanni isaan keessatti tahan kun halaakamaadha. وباطل أكسم همس بدادا ما كانوا يعملون والنسان حجة اللي أكسم بدادا جدين. قال موسى نجد أغير الله أبغيكم والرب ما لجرون إسني بربادا جدين إلها قبر ما هالتين وهو فضلكم هال ربي نسنجال جسيجرون على العالمين علمتوتا هندر زبن عالم زبن سانيتي عالم زبن سانيتي هال ربي نسنجال جسيجروني كم براء إسني بربادا جدين. سبحان الله ما فكاتا كنا أمة النبي محمد كيس سايس فكاتا كنا غافا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة رسول ربي تي وجين غره هريني بهانو كفار تتو قرقرا وهي مكا وهي جلت تتاعني إسي برا تتاعن meeshaa isaanii waa adda addaatti fayyaafatanii barakaa irra barbaadan. Bira dabarfatanii yaa ergamaa rabbii mee saahiba fannoo akkuma jira kanaaf jiru nuu godhi jennaan bari isin isan rabbii lubbuun kiyya harka isaa jirtuun kakadhe akka ummanni Muusaadhaan jettanii bar jaallanaa ilaahan kan maalum ahlihaa qaala innakum qawmun tajhaluun kuna jedhan kanaan wal fakkaata jechuudha. وإذ أنجيناكم من آل فرعون من دبدو يا نبي محمد أما مو نعما ساني دبتو ديم ورا بني إسرائيل الرد وان كانني أجيلو مرة أكسما نعما موسى الرد تجرو فنهن دساتو دبتو ديم وإذ أنجيناكم نعما ويتا كانني ويتا نجايس بافنو من آل فرعون الرا يصومونكم إسان إسن نمسيسا سوء العذاب هما عذابادا وهو هما عبادا سمالي يقتلون نك أجيسا أبناءكم إلمان كيسا إيرادا ويستحيون نساءكم نجراجسا دبرتوتا كيسا نجراجسا dubartoota keessan ni jiraachisan khidmaadhaaf wafii dhaalika nagaa isin baasuu san keessa fir'aunaa fi azaaba aalii fir'aunaa kana qixaaxa jaraa kana gabrummaa jalaa kana isin baasuu keessa balaa'un qananii min rabbikum rabbii keessanirra caziim guddaa ta'etu jira. Tokko akkaataan lammaffaa wafii dhaalikum jedhe qixaaxa isaanii kana isin qixaaxuu san keessa balaa'un ni'maattis ni fassarama azaabattis ni fassarama jechuudha. Wafii dhaalikum isin qixaaxuu isaanii sana keessa balaa'un mokkoraa guddaa jira rabbii keessanirra caziim yookaan hoo wafii dhaalikum najaa isin baasuu san keessa balaa'un qananiitu jira rabbii keessanirra caziim guddaa kan ta'e. سكن إن الربريدان وواعدنا موسى 30 ليلة كني كانت ديمو جرو كني ورب النبي الله موسى اتين كبجيد كان بني إسرائيل وياك يا مال لأمني نبي الله موسى تدكني أتي كلمة ربيتي نما ربي سيدبسي ميغر ربي كيتي مغنتان مرابدو دري ما شاير أمني غرسا دكان إسا كان جيد ووعدنا موسى دف بايلا مقوني 30 ليلة ويا صدن باتي ذو الحجارة وأتممناها إسي نيقوني ب10 كرانين قوني وأتممناها إسي نيقوني ب10 كرانين ووعدنا موسى دف بايلا مقوني 30 ليلة ويا صدن وأتممناها قيتي صدوما سنة همس نقولني ب10 كرانين فتم ميقات ربه بايلمني ربي دان قوتمه 40 ليلة هل كان أفرتم
amma kuni kudhanittiin boodaa kun وأتممناها بعشر kan jenne kuni isa kamii mufassirtoonni wal dhabanii jiran kurna kana keessatti irra hedduun isaaniidha salaasiinaan soddomman zulqa'iidaadha ashrii ka jennu kun immoo zulhijjaadha jedhan kanaani guutan baay'ilama goone jechuun isaa baay'ilama goone jechuun rabbii salaasiina laylatan zulqa'iidaa soddoma baatii zulqa'iidaa soddoma kana guutuu baay'ilama godheef akka soommanuuf وأتممناها بعشر kurnaniin immoo guyyattii soddomaa sana guunne kurna zulhijjaa irraa tahe jedhan fatamma miiqaatu rabbihi baallamni rabbii keetii guute 40 layla halkan 40 guute jechu halkan 40 jechu amma asitti gaa bakka kanatti wayta rabbiin gaafa nabiyullaa Muusaan bahararra achi dabarfatu muharram guyyaa kudhaniiti kanaaf yahudaan soomaa turan gaafa rasuulli alayhi salaatu wassalaam madiinaan dhaqu isaanii soomaa soomtan guyyaa rabbiin nabiyullaa Muusaa bahararraa najaa baase guyyaa kana kanaaf soomna jennaan nuti isinirra Muusaatti immoo haqa jedhee akkas soomaa ture jechuu kanaaf akkas ture jechuu inni kun immoo waggaa isaatti ta'uu mala jechuudha. Maaliif gaafa asitti zulhijjaa fi zulqa'iidaa kaafnu muharramiin boodatti dubbisuun isaa waggaa sanii ta'uu mala. Maal laakiin fagoodha dubbiin addaa jechuudha. Eega isaanuu achi keessa turanii bubbulanii laga kana hunda keessa bubbulanii turanii booda rabbiin akkasitti dubbise jechuudha. Kanaaf akkasii wallahu alam alaa kulli haal akkasitti guyyaa 40tti dhaqe. وقال موسى لأخيه ديمو دافغا ويا هنگا كنغا سوما توري موسان سوما توري ميقان نباي لمني ويا كنا أما يرو دراتيف نبي الله موسى دافي ويا هلكن صدم أكا مفسرتوني يروتي موسان سومني غافا ويا صدم غهو سومي كأي جدن muka wahiitiin sowaakkate jedhan muka wahiitiin nabiyullaa Muusaan sowaakkatee rabbi biran dhaquu deema jedhee akka fooliin kiyyallee waa tokko urgaa malee waan biraa hin argineef soommane rigate jedhan sowaakkatee jennaani rabbiin ammas guyyaa 10 itti dabale akka 40 guuttatuufi jedhan mufassirtoonni yeroo dubbatan laakiin silaa maaltu ta'uu qaba akka rasuulli alayhi salaatu wasallam hadiisa keessatti jedhan shari'aan isaanii kana ta'uu dhabuu mala laakiin rasuulli immoo akka jedhan nuyin fooliin nama soommanuu atyabu inda Allahi min riihil misk riiha miskiirra rabbi biratti urgaa hadha jedhan laakiin Muusaan akkas jennaan rabbiin guyyaa 40tti dabaleefi jedhan Allahu alaa kulli haal Allahu alam waan rabbiin guuteefi isumatu beeka jechuu laakiin hadiisa sahiha wayii an hanga karakooti waniin argen jiru sababa kanaaf Muusaan 40 ka jedhe jooni وأتممناها بعشر جده sababa Muusaan suwaakkate dhabuusaa Allahu alam laakiin mufassirtoon akkas jedha jechi baay'eenis waan akkasii jira jechuudha as duratti وقال موسى لأخيه هارون يروني في ديمو كان كيست موسى نجده بكغارا طوري سينانا ديمو كانت لأخيه وبوليس هارون اخلفني ناها في بكنا أبو إيجدين بكنا أبو إي في قومي أورمكي كيست وأصله غاري هجد ولا تتبعهن من سبيل المفسدين كرا والربدي هجتو هنديمني إسان فانا هنديمني غاري كيست هجدو جن
نبي الله موسى أكست دق قال ويتم دق وكان جد يا ربي أرني نقصيس انظر إليك قالك لا يا ربي نقصيس جدين ظاهرة وجدبة كتابك النيف توراة قافتنا كالنيف قال وجنين دبة هيا وجنين دبة بر دربي يا ربي وابن قرسيس جنان أقراك لا قال نجد لن تراني نن أكرت جدين ولكن قروا انظر لالي إلى الجبل غرا كان تبكنا لالي جدين فإن استقر مكانه يوبك إسات السبتي كان تاو تأي مكانه بوتا سارو متكن سبتي تو تأي فسوف تراني غنانا أركو تيسا جدين فلما تجلى ربه ويتم ربي ملتي نبي الله موسى ملتو ديسي للجبل قالت تجلى ربه ربي نساء ويتم ملتي للجبل قالاف ويتم أتي ملتي أثدي نور إساتي والرنجر أنه جرى الله أعلم قالت ملتي دندا نتظاهر مسارتي واني قما في قمنا إنك أبني فسر ونجر نور هنجن فلما تجلى ربه للجبل وقوم ملس ربي نساء قاررت ويتم ملت جعله قارا كان نقول دكا كيف جاء وخر موسى نكفي صعقا ققبا حالتين فلما أفاق ويتم بيفة ويتم وياه أفبر قال نجد سبحانك يا ربي كل ما كن بربادة جدي سين كل ليس تبت إليك كركي دي بيوان جدي كان الرا وأنا من المؤمنين أني ور ربي ست أمن الله جدي أما أسكي ستي وان جرى آياتك كان كيستي يا ربي نقرسيسي جدي ورا معتزلة وران رؤيا ربي دا مرمت جرى ربي أركو في أركو ورا حرفي أستي لن تراني نقرتو جدي كنافو أسرت مو لن تراني جتشون سيكوني كان أبد زلال متي جدا كنافو ورنا حويوتا قسم معتزلان مال جدا لن تراني ننقرت جتشون كوني دنيا في آخرات اللي ننقرت جتشودا جدا علماء نمو ديبسا قداني كوني إردعيفة جتشاتي حديثني قرآني yeroo baay'ee dhufee jira rasuularraa akka guyyaa qiyaamaa muumintoonni rabbii isaanii argan ganda aakhiraatti akkasuma wujuuhu yooma idin naadira ilaa rabbihaa naadira kulli nama garii guyyaa qiyaamaa sana iftuudha gara rabbii sii ilaalti hadiisa keessas rasuulli rabbiidha wayita qananiisee fixee ga'u qananii wahii isinitti gallakkisuu jennaa yaa rabbii keenya jannata nu galchiteetta waa hunda nyaataa dhugaatii akka feene bashannanuu jirra mi maaluma nurraa fennaan girdoo wahii of dura ofirraa saaqee gara rabbiidha laalanii akkasuma rasuulli hadiisa keessattis gara rabbii keessanii ilaaltan akka gaafa jiinii guyyaa 14 kana bareechee bahu akkuma ji'a tokko keessanii osoo walin rakkifne walin muddine ji'a ilaaltanii agartanutti rabbii keessan ilaaltanii jedhe hadiisni baay'eedha quraanis baay'eedha waan ta'eefi jechi mu'tazilaadha dogongoraa jedhanii lan jedhe asitti laniin kun jedhan yeroodhaafi malee zalaalamitti hin kennitu lan taraanii nan agartu jedhe laniin kuni warri naxawiyyoota ta'biidummaa hin kennitu zalaalamitti nan agartuu miti jireenya duniyaati laakiin osoo bakka lanii kana laa taraanii osoo ka jedhu taate zalaalamitti nan agartu jechuu ta'uu malaa jedhan kana fakkaata jechuu akkasii jechuudha. كانوا مرة ونا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكن بكى لن تراني فلما تجلى ربه للجبلين أكاتا لما تفسرين جراني
فلما تجلى ربه للجبل نور سا ويتمني اتمل سجد الله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.